Good. You send me dollar? Oh, sena banana. Oh, father, how are you? Simbarre garu. Anaan hin barreesse. Simbarre. Anaan ilma bottola isaati. Isa ala biyya Ameerikaa jiraachaa ture. Akkam. Computer science baradhooti. Barsiisaa sinaa. Oh, sena banana. Oh, father, how are you? Akkam abbe. Nagaa keessanii? Jirta. Mee jirtu? Meguma. Nagaa keessanii? Akkam ilma koo? Jirtu? Fayyaadha. Fayyaadha. Jirta maal? Akkam maal? Nagaa keessanii? Akkam. Good, nagaa. Simbarre garu. Anaan hin barreesse. Simbarre. Anaan ilma bottola isaati. Isa ala biyya Ameerikaa jiraachaa ture. Akkam. Nagaadha si. Jirta maal? Jirtu? Nagaadha. Isinitti jijjiiramne? Maali ilma koo? Oluma guddatte. Isa dhugaa. Waan amma tokko turre. Qaamaan hin guddanne, waan baay'ee hin guddanne. Ishoo baga baga sigarra. Ishoo. Nagaa keessan. Maal abbaa kee jaawatan ture. Akka guddannu iddoo kana gahuudhaaf kan nurratti hojjete ijaaraan sammuu keenya isinii bara. Isa dhuga. Galatoomaa sidde. Galatooma. Anis dhala keessanii akkasitti. Dhugaadha. Isa dhuga. Guyyaa sadii sin barbaadaa ture. Maal naguu ture? Maaliif amma erganni biyya Ameerikaa irraa dhufe guyyaa sadii. Waan akkasii natti fakkaata. Yeroo ariifachiisaan booddee gara hojiitti hin deebi'a. Yeroo gabaabaa keessatti kanaaf waasin wajjin mari'achuun barbaada. Hin jiranii maatiin? Maatiin jiru ta'e nyaakota ilma koo. Armeen hin jiran. Isaan lamaan ba'anii hin dhufti. Akka ijoolleen daddabalanneesi. Baasuma. Ijoollee durbaa. Gurguddate ijoollee. Ijoollee durbaa fan dabalanne. Gurguddate ijoollee maali? Ijoolleen durbaas moo? Yeroo eegale tasa. Baga gammaddee sana. Baga gammaddee. Kottu. Nippatiinaasi. Isa dhuga waa tokko nippatiina. Mee as boqoreeti. Qulfii immoo fuutanii deemtaa. Maal fuutu isin qulfii maal fuutu taa. Isa dhugaa taa. Balbala cufnee. Tata maal gara dhufu ijoollee borsee naa qabsan dhufa. It is no problem. Waan akkasitti nippatiina. Nuyi isinirraa dhalanne nuti isinirraa dhalanne immoo maaltu nu barbaachisa? Boru eessa geenya isa jennu isin wajjin mari'achuuf lafa kanarra yoo teenye iyyuu maaliif isin abbaa qosgootanii nu guddistanii isin isa dhugaa. Ijoollee waa qabatanii jedhanii sirriidhuma. Nuti ijoollee miti deemne ikoonomistii fagaanne irraa. Kamaal isin oolan bakka nama gurguddaa ooltooti. Maar amma waan sin faranjoota wajjin istiin naa bilbilaa turan nama. Faranjoonni yeroo naa bilbilu malaalas daqiiqaa 5 doon taa'in naa bilbilu. Faranjoota hedduutu immoo naa bilbilu. Daasporummaa kiyyattuu nan gaabbaamani beektu miti isin faas. Isa dhugaa isiniin jedha. Gatiin kaffalee nama yeroo kutaa 3-4 bara lafan taanetti gaafan argitan gaafan gootanii na quntuuta suni amma garuu gatii guddaa isa narraa gatii guddaa qabdu. Nama guddaa taate. Akkam immoo hin fuune? Maaliif fuudhaa akkasin jedhina sirna. Abjuun keenya fuudha nuuf hin eeyyamne. Abjuun keenya maali fuudhi hojii karoora waan hedduu baasuudha malee. Durba fuudhuuf maaltu barbaachisa isa jedhu eenyu fuun intala warra eenyu warra kabajamoo warra eenyu jennee eenyu gaafachuu qabna isin nama guddaa kana maal la gorsitu sin akka ilma keessaniitti akka nama qunxuuxxanii guddistanii tokkotti amma immoo ilma botolasaa eessa jira maalirra jira jettanii yaaddanii intala isa fuudheettu intala warra guddaa akka keessanii kana eenyu fuudhu akkamitti na gorsitu isa jedhu jireenya eenyu haa jijjiirramu isa sinna barbaachisa. Ilma dhugaa ilma koo. Maal jedhu qabu guddaa. Ameen. Ani mee ijoolleen kun yoom akkasuma naa taate jedhee hawwishootiif. Maarree. Kanaan bila kan. Namni baratee namni biyya barate keessa namni barate. Kun akkasitti yaada. Amma keenya walitti akkasuma malee na gorsaa miti. Waan sinni bu
barumsi biyya kana keessaa na waan na fayyade hin qabu. Maqaa koo hin barreesse malee ani barumsi biyya kana waan na fayyade amma nan qabu maaliif biyya faranjootaa kana deemnee isa dhugaan isinitti hima waan taarikiin argee wantoota didinqiin argee maaliif isinis sobu'an baay'ee dubbiin isaanii barumsa siif ta'a baay'ee nama barsiisa. Kanaaf jijjiirama guddaa finnee biyya kana keessatti wal hubachuu qabna isa yaadu. Ilaaleen maqoo. Wanti amma itti kuni waan bu'uuraati. Sirri amma an akka naannoo kanaatti durataa akka taatan beekamu. Amma gaafa itti galee akkuma kana taane abbaa koo gaafadhe abbaa maal naa wayyaa. Argite ilma jaarsa jalatti guddate jechuudha. Waan borna baasu annin barbaadu jennaan abbaan ofiisaatii lafa intala qaban warra abaloo warra safuu beeku warra mataa qabu. Takkaa sagalee keenya dhageessita takkaa sagalee keenya dhagaan atillee amma turteetti iyyuu dhageessita. No. Ijoolleen koo har'a hojjetee ija nama keessa ilaala. Ni ilaala. Ija nama keessa. Nan beekaani. Ijoollee koo miti. Kan tola isaa amma tola isaa yaaqooti. Ila kanarraa agarraani ila. Amma gaafa waa shunkurtii qullubbii wayii dhaabdan as keessa gaafa dhaabdan lafa amma hojjechaa turtan hin biqila firee isaa immoo hin nyaattume akkasii isiniif ta'e man. Kanaaf ilma koo itti yaade kamiisii wayya warra eenyu yoo taate maatiin isaanii immoo akkamii isa sirrii isa dhugaa jedhee isa kana anis itti yaada. Amma seena yoo ilaalte hin fuudhee miti hin deesse dhageenya. Fuudha miti deewuu isa dhageenya. Yeah, it's true. Garuu sammuu isin akkasitti yaaddanii safuu hawaasa keenyaa eeddanii maaltu mana barbaachise? Dhuguma nu ulfaata. Maaltu nu barbaachise nama mari'achuuni beekaan mari'achuun hangafaan mari'achuun ijoollee isin waan beektaniif. Amma jaarsummaa nafeetu araaraaf su'aamu. Araaraaf akkas ta'e isa iyyuu haraqee maal akka lamas goomsiti. Dhiisime yaabe. Maaliif asiniin jedhe beektu? Even amma ammaatti biyya Itoophiyaa kana keessatti araqee dhuguun baratamaa ta'eera. Garuu isin nama juusii dhugee guddate fakkaattu. Isa dhugaa asiniin jedhe. Garuu ijoolleen bara kana ammoo sammuu qabdu. Sammuu qabdu. Faranjii wayituu naa bilbile. Hoogganaadha. Bilbiloota iPhone jedhamu beektusi. Isaan toomishe namicha kana toomishe akaakayyuu isaa toomishe dur. Dhaggeeffaddaas. Hello. Network. Hello, it is network problem. How are you? I'm good. You send me $? No problem. I have money. No. Okay, thank you so much. Thank you. Argitanii $? Kan jedhe nageenyesi. $? sin ergaa jedhe. Akka jedhee Dhabaadhaani. Ani ilma bosona isaa dhabaadhaani $. Achin ergaafani barbaachisaa taanaan beektu achin ergaafani $. Miliyoonerotaan qabnan maal gooname addunyaa keessa oolla isa dhuga maali dhuga dhaabbe dhugaadha maal isa maal somnaa mini kanaaf maalini dhimma tokkoofis hin barbaadeen isa dhuga maaliif isinis sobu'an fuudhuun barbaada seenaa nam tokko jijjiiruun barbaada akka durii sun keessatti hafan hin barbaadu maaliif hafamuun hin qabu seenaan namaa jijjiiramuu hin qabu. Dhala isaanii irratti boqochuun qabanii namni tokko. Boqochuun qabanii hamma yoomitti araqee dhugu. Hin boqotamu. Hin boqotamaa eebbo. Abba naar hiyyummaa abbootii keenyaa na aarsaa mana yeroo tokko. Maaliif ilma gaarii qabaatanii ilma isaanii irratti hin boqonne garuu intala durbaa isaanii irratti boqochuu qabuun jedha. Maaliif? It is very important itti faranjiin. Malif, time is gold. Time in week and months is very important. Jet warri keenya faranjiin warri keenya har'a oggaashan hin duranaan lammummaa Ameerikaa fudhadhe. Har'a maallaqa biyya keenya miti achi fe'uuf hin danda'a yoo barbaachisaa ta'e. Kanaaf seenaan abbootii keenya jijjiiramu ilmoo keessan irratti boqochuu qabus. Nam tokko
abbaan keenya boqochuu qabatee waan yaaduuf fuudhuun qaba. Yoon fuudhee abbaa maatii hundumaa jijjiiruun qabatee sila yaaduuf kanaaf fuudhuun barbaada waan naan jettan naan jedha isa jedhuu fananii yaada gabaabasin maal la gorsitu ana akka ilma keessaniitti maal la gorsitu eenyu intalli safuu beektu. Filim laa sitti meeni. Non, agaltee mucaa akkam dubbisi maaloo dubbisi. I'm good. Ilma tola isaati. Ilma tola isaa. Keechu waan mana tokkotu deeme. Isin amma akkas taate namtee inni akkas godheen guddise akkuma keessanitti. Kun immoo mucaa amatinnoo. Isa dhugaa. Yeroon deemu sun hoggaa meeqa turte ishiin kun? Xinnoo isa baay'ee soorraa fagoo jirtan. Meeqa ammoo umurii ishii? Meeqa ture? Digdama geesse. Kichuudha. Geessetti garuu. Geesse dhugaa geessetti. Amma barumsa xumuraatti. Waan xiqqoota. Garuu ati biyya Ameerikaadhaaf ariifii ta'a. IT baraddaati. IT computer saayinsii computeraan socho'aa addunyaa. Dhaggeeffatu waan jedhu asirratti dhaggeeffatu waan jedhu. Biyya Ameerikaa sun keessatti namoota tokko waa'ee kompiitaraa beekantu fudhatama. Salphaadha IT edatti beeku biyyi kun. IT computer science waan jedhu barachuu qabda. Maaliif deemeera addunyaan kompiitara keessaa deemeera. Deemuu immoo dandeessa waan beekamaa hin jiru. Kanaaf ani nan deema si jedha isa dhugaa. Rakkoon hin jiru. Ani asiin maybe yoo warri abbaa gaaddisaa hamana jiraatan isaaniin hayeedhaniin deebi'a. Waan jedhes miti. Amma galii boqodhu boqodhooti. Na hubadhu bor waanuma jira. Yeroo tokko buna faana danfisu yeroo baradhisu na yaadadha. Amma dhaqee doolaaruma 500 kenneef hin darbade. Kompiitar saayinsii baradhooti. Barsiisaa isin abbaan tole. Ulfaadha. Thank you. Please have a seat. Have a seat, father. No problem. Rakkoon hin jiru maal haa malee ulfaadha. Simikkeessinas gaabbee jedhiga nagaan ilma dura tokko Ameerikaa turtee dhufte waggaa 5. Isaan kun tuuta'ee guddisee bituu haalumatti qabattee amma birrii $500 isaanii kennaatti. Amma mee akkasii taa'ime wanti goonu amma intalaan fuudhu na barbaada naan jechuun. Nama barbaada tokko hin qabu. Nama fudhadhee deemuun barbaada. Ati immoo naa barbaadi. Naa jedha waan ta'eef doolaarri hamma funyaanitti jira. Si galee isa kanaaf jaallattus jibbitus itti hirmuudha. Ani nama barbaadu tokko hin qabu. Yoom deema? Akkas naan jedhee ammatti qophaa'ii deebi'ee dhufa naan jedhe waan ta'eef. Gaaffii maal gabareeffa? Maal jechuudhaaf? Isa kanaaf barumsa kee hundasaa achitti baratta. Maal gatii qaba waa'een barumsaa? Hin agartuu waan isin fakkaatu burtukaanii fakkaattee dhufu. Buukanii awwaara keessa ooltutu amma waan isin fakkaatu nagare buskutii isa yoo afaan meeqaa softi. Afaan shan immoo jaha softi awwaan isa hin beeku. Maalan beekare? Isa kanaafi ati ilaa biraanafin. Kamiin nufa? Hin dhufti borii ittan himaa nana mansiisan waan tokko. Jireenya keenya jijjiirama. Kanuma. Yaadii taabba. Amma akkonni deemee doolaara 500 nama tokkoof laadha jedhe. Itoophiyaa keessa jirra. Nama tokkoof laate jechuun birrii ammam akka inni qabu yaaddi taa doolaara. Jireenyi keenya jijjiirame. Kanaafuu. Abbaa Fagumansi qabaate. Harkaa baatee oolte.